kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan tana kan argamnu magaalaa Dirreedawaa keessatti dhukkuba vaayirasii koronaa kana wajjin wal qabatee akkuma dheengadda waadee isiniif galluuf yaalletti baddeessaa real estate namoota harka qalleeyyii ta'an kan saabunaa'u bitachuu dadhaban gargaaruudhaaf haalduree mijeeffatee nu bilbiluudhaan dhaqaa saabuna fuudhaan nuun jee jira. Nutis ammaan tana deemsa keenya kan Dirreewood production gamas imaltaa'uudhaan saabuna fuunee harka qalleeyyiidhaaf kan irru taa'u jechuudha. Wal duraa duubaan sagantaa teenya gama keessan kan geessinu taa'u jechuudha. Anis kan Dirreeyyiidhaati. Daarektera olaanaadhaa fi qindeessaan sagantaadhaa Sharmaarkii Adam kaameraamaan Sool Studio wajjin bakka takkaa ta'uudhaani. Amma konkolaataa na booda jiru kanaan gara saabuna fuudhuudhaatti kan deemnu taati kaameraa na jala koo. Yeroo mantana guutuu addunyaadhaan afaan wallaalchisee saffisan namarraa namatti tuttuqaan dabraa kan jiru vaayirasii koronaa ka'umsa chaayinaa godhatee lubbuu qaqqaalii dhala ilma namaa kumaatamaan lakkaa'amtu gara qabriitti galcheetii jira. Kana malees namoota miliyoonaan lakkaa'amus vaayirasiin kun faaleetu jira. Kanaafuu vaayirasichi kun biyya keenya seenuun wal qabatee of eeggannoo cimtuu godhamuu qabdu. Hawaasni beekee vaayirasii kanarraa akka addaraaramu godhuun dirqama hunda keenyaati. Of eeguudhaaf harka keenya saabunaan sekondii digdamiifa sirriitti dhiqachuu oolmaa namoonni itti baay'aturraa barsiisuu fageenya keenya eeggannee deemuudhaaf tuttuqaa hir'isuudhaan karaa salphaa ta'e kanaan vaayirasii koronaadhaa haa to'annu. Maamsa lubbuu baraaruu kana kan isiniif baddeessaa real estate qaroojaa kan biyya jaarsa qofa osoo hin taane kan fayyaa keenyaatiif rakkatu real estate uummataati. Baddeessaa real estate fayyaan kabajamtoota daawwattoota keenya gargaarsa real estate baddeessaadhaa fuudhuudhaaf saabuna asiin goggoruudhaaf kan deemnu hoggaa Taayiwaan keenya wanni agarree waan hedduu qalbii nama cabsuudha. Bishaan namoonni hedduun itti dhiqatan kun guutamee yaa'uudhaan dachii rabbii bifa ittiin balleesseetu jira. Kanaanoo maal jettan bishaan saabunaas kaa'uu qofa osoo hin ta'in roga qulqullinaatiinis hir'ina guddaatu jira. Magaalaan takkaan toltee takkaan badaati kan jirtu jechuudha. Vaayirasiin kun haala itti babal'atu ka'umsa guddaadha kan argaa jirru. Kanaafuu ammaan tana magaalaa keessattis konkolaataan jijjiirama addaan fida jaamee addamu jiru. Wanni takka illee garuu hanga ammaa hin jiru. Tajaajilli tiraanspoortiidhaa kan taaksiidhaatis nam sadii jaanii sadiirraa lama deebi'ee amma kunoo takka takkatti kan deemaa jiranii. Akkasumaanuu magaalaan akkana wal keessa seentee jirti jechuudha. Dirreedawaa dhukkubni koronaatu waan jiru hin fakkaatu. Kanaafuu bulchiinsi xiyyeeffannaa guddaa itti kennuudhaan magaalaan kun olaal arkuun amanuudha akkanatti jirti. Qaamni dhimmi ilaallatu gamanumaan keessaafuu warri bishaan bakka kaa'uun nama dhibu magaalaan badu jirti. Namarrattis xiyyeeffannaan addaa kennamee fi karaa kanaan sochiin olaanaan godhamuu qaba jechuudhaani. Saabuna kaayyoon teenya kan fuudhuu deemnu gamanumaan waan agarree isin garsiifne inneeti kaameraa karaa saabunaa adeemnu mi ammas. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanitti gaa baddeessaa real estate ajaja inni nu kanneen lammiisaa baraaruudhaaf saabuna baay'ee iddoo bittaarraa ammaan tana binneeti kan fe'adaa jirru. Akkuma agartan gaa lammiidhaaf akkanatti hurkuun barbaachisaa waan ta'eef ammaas hurku jirra boodaas nu hurkina fuulduraas nu hurkina innee yaanna isin nu hordofaa isiniin jenna amma karaa saabuna hiruudhaatti kan deemnu ta'a jechuudha. Konkolaataa irra feenee jirra ispiikarri beeksisaadha kan hawaasa itti kakaasanis fe'amee jira. Isaanii wajji beeksisaa maal jechaadha kan karaa sagantaadhaa gamas deemnu ta'a jechuudha. Baddeessaa real estate sagantaan itti fufti. kabajamtoota daawwattoota keenya gaa akkuma karaa imalaa jirruun mudannoo garaagaraa isin garsiisaati kan deemaa jirru. Akkuma agartan gaa Ayisuuziin kun Dirreedawaan tun biyyan qabdu abbaan qabdu jechuun sababa maleedhaa miti kan dubbachaa jirru. Zaa meeqa guutuudha kan dhaabbachaa jiru sababa konkolaataa kanaatiin baajaaj meeqa
Kaameeraa mee garagalii tokko takka fuudhi daawwattoota keenya akkana daawwatannaa godhi haala nama gaddisiisuun akkanatti magaalaan tun vaayirasii koronaa dhorkine jaanii koronaa gosa biraa fidaati kan jiranii jechuudha. Kun hedduu waan nama gaddisiisa. Sa'a takka booda gaa kun amma karaan kan banamee jiru tanaanoo maal jettan laata daawwattoota keenya kaayyoo teenya irraa fanne gara saabuna keenya. Kabajamtoota daawwattoota piroodakshinii Dirreewood ammaan tana gaa hiriinsa saabuna kan baddeessaa real estate namoota harka qalleeyyii ta'an kan saabunaa bitachuu dadhaban gargaaruudhaaf godhu jiru kana taa akka jennee ammaan tana eegaluuf deemna. Saabunni nuti binneessa gosa kana fakkaatee jechuudha. Han namni akkanumatti harkatti dhiqatee lafa kaa'u kurfaa sana osoo hin taane kan dhangala'oo ta'e jechuudha. Namu akkanuma kaaseeti bifa agartan kanaan akkanatti xab godhee kan ittiin fayyadamu jechuudha. Kun yeroo dheertuu namni tokko firii takkichaa itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan egaa namootaadhaaf kan hiruudhaa deemnu namoota 200 oliif jechuudha kan hiramuu deemu jechuudha. Baddeessaa real estate guddisuu saganteeffannee jechuudha. Hawaasa keenyaaf inni kanniinaa jechuudha. Guyyaa irraan tana akkuma agartu jirtutti saabuna harkaa vaayirasii koronaa kanaa wajjin wal qabateeti kan hiramaa jiru. Yaadaan qabaanan jettee ture mee kanuma wajjin wal qabatee yaadni kee maali? Yaadni qabu harka qalleeyyii namni ta'an hedduu jira. Isaan saniif namni waa qabu ammaan tana keessatti isaan san yaadannee silaa deemnee waan qabnu sanirraa fuunee gargaarsa goonee fi akka isaan kun harka dhiqatanii gartee harka dhiqatanii waan fayyadamaniif nyaata dhugaatii nyaatan san akka fayyadaman sila hedduu goone dhukkubni kunillee hin babal'atu dhukkubni kunillee akka hin babal'anne gargaarsa godhuudhaaf haala kana yoo goone ittisuu ni dandeenya jeetii yaada. Tanaaf jecha wal quba qabaachuudhaan hedduu gaariidha. Akka qabaataniin fi fayyadamu osoo hin ta'in warra dhabaa taateef arraan tana isaan kana gargaarree obra dhaabbannee dhukkuba kana irraa ittisuu ni dandeenya jeetii yaada. Saabuna kana ammaan tana namoota 200 ol ta'anii fi baddeessaa real estate kan hiraa jiru. Isarraa maal barachuu qabne jettame? Wallahi hedduu haalaan nama gammachiisa. Anillee akkaan arkeetti akkaan onni jee deemetti dhugaan sinjaa haalaan hin gammadee isaan kun rakkatoota tooran qabrii jala argamanii fi tooran gartee gidaara jala jijjiiran uumaa harka qaqqallii kanaaf hiraa gisee deeman waan arkee hedduu gammadeetiin akka isaanirraa fakkeenya isaarraa fudhannee kabiraatillee kan nu jeetiin fakkeenya kanarraa ammaan tana dubbachuu dandeenya jechuudha. Mee akka waliigalaatti maaltu hawaasa bal'aarraa eeggameedha? Hedduu haala gargaarsaa fi wal bira dhaabbachuudhaaf gartee haala kana yoo goonee deemnee dhukkuba as deemu kana dhukkuba babal'atu kana firraa ittisne jeetiin hawaasa hedduudhaaf dhaamsa kiyya dabarsa jechuudha kanuma dhaamsa kiyya. Galatooma. Hayyee galatooma. Yeroo nuti gargaarsa kana hiraa adeemnutti hawwii fi hamilee fedhii gammachuu hawaasni qabus gaafanneeti kan turre. Hawaasnis yaada keessa isaaniitii fi waan sammuu isaanii qeeqaa jirus nuuf himaniiti turan. Guyyaa har'aan tanaa gaa baddeessaa real estate kajaamu nama dhuunfaati Jaafar Jaaniini isaatu nama 200 oliif waan kana hiraa jira. Saabuna harka dhiqadhaa jaan namni garuu waan harkatti dhiqatu hin qabu saabunaa isaatu isinii hiru jira. Mee waan kana akka bilaalta? Akkana laallumoo harka keenya hamma dhukkuba haa dhufe jecha san jecha ayyoo harka keenya jiifatti eeggachuu. Nutis amma bakka akka jiru goddaama keenya isinis ni agartan. Maskila keenya hunda jala ta'u ija keessanis olii gad ni dabartan nu agartan. Goddaama keenya akka nu laaltan akka goddaama keenya nu ijaan akka nu dabarre isinis
أيه نتواني أما واني لنكمل سني في ربي ما لنكمل نجيب كتينوس هي صابونا على خيني المخيسنتي نجيب ما خيني كتينوس يورا ما تسانيس نقولني خسرتي سنيس كجان وقرتني قدام بيا خيني خلنا تيجي رحمة الله كان مقولني كجان ولندبر المسلمات جنة الإسلامي ولي قدامه خانس وكا وسخن ولالا أكمل خايو قدامه خيني يكون وكان أكن جرايو ونفسه خيني أبو وهذا سودانيتي أشتي سني ربي جنة بجنة جرايتشو. خنا مية كمل لالتات سابونا حركة تري كتني كلنا خيني قدر تشوف. خنافو خانوتي دكوبا خنافا كتفرا إتسنو حركة خيني زازاتي فرا دكوبا خنافرا إتسودا سابونا خنان ديكاتشو دا كمنا خكابو خنكمنه خنمان كمنه رغود داره ملي أما خكابو هاتيكو نامك أبو راهو مالتي كمان ورا مالك أبو جرامي ورك أبو مو مسكين أفمال قدو كمان مسكين أفكا وان دكوبا خنافرا إتيغوف كنوف كباها خنافو يو إسان جراتن نتيلين جراتشو دندينيا يو إسان إنجرانه نتيلين جراتشو دندينيو مسكينون دي خنافو خايو إسان جراتني جرانه دكوبا خنا نوراف إغني نتيلين دكوبا خنا دراف بو دندينيا يرنا قلت أيش أبوتي كبيني رامو وني إيجام خدوا سابونا خان إتيانا خايسا بيكا كوان نوخان وان نوخان نويسا بيكا كا إيه أما خاكل كلنا خاكنا نوخان نيميري أتشي بودا يسا بيكا وان نوخان كسي ميري إيه خانكم جس نيجرجارا خاكابوس نيجرجار أكنا كنو إيه خايسا ملي نمن كم نوخا هاي إن كم نتجارة ملي خدنا بولا منن كم نمناس نوغودا إيه على جل كنو على جل جروان يانو كم بكر أبنو سنكم إيه أكاسن نغرغار عايز ملي ومان كم أبشروا ما كامر ميل اللي توجون مرتي أبوتي كبينيا خامن وداوت جرو سدو تجرا إساني وجو ولي قال وان قدام مكبرتي والمرينا تنافو دامسي ما يدامي خاتك أبديو جرات دام سبيرا أني من ركنا خمنا نجير منن كبوالان قالوا جرا إيه أما خردتي بولالكان خردتي بكار تسألون كف خردتي بكار تقالون كف أفان مرتي فترة جرا تجرا سنيفون الرجلات النجارة أيوة أمتي يقولون إيه أكثر كنوا أجو ربي أبريسن يا خنو ربي أبريسن يا خنو نجارة إيه ربي سن يا خنو أكو مما خدنو خني تنتي نجارة مكانكي أبدي نانجان أبدي لولو ويم سيتي بوي تولي مي أبدي خيني غياران تنا بديسا ريل استيت نموت دبلا ما أوليف سابونا حركة على يدا بفتين هراج روت جرا ميوان خنا كمل لالتات والله وان غاري دا أما دريود قالت فجون فدا application أنا تاني جرا جولين تاني أما نمو غرغارو جرا وانا ما يسون سابونا مسكينة همان كمني قدارة جلش يسو أركان جرا والله إدو قالتهم ما سينيس وري غرغار سخانا فندي غودي غما كسنيا كروف غورس غلطو غدو عرب الراقبه يجو تنافو مي ابوتي كابينيا هدو تجرا اسان رو مالتو يغميتي يات ابوتي كابينيا هدو سي ني كامنا لكن جدو غلي سانتي اكا هررغيتي اكا ريلواتيس ابوتي كابينيا هدو لين كامنو هانغوما كامنو لي غرغار سغورا جيران خيسافو جوليتنيا تا بيالا جرت ماستر اسفا رمضان شيرينغي فا جوني چاترافا هدودا جولين بيا سالا غراغي جانيني جولين بيا هدو جرا غرغارو جيران سنيفو غلطوما اسينون دينو وري جولين تي تبيالا جرتو غلطوما امتا سن غرغارو جرتن مكان كيسن هدودو ما جرا مسكين برتي ستيبين تيجي تمبري دار سوچين غلمو قفدامو سومنا توس ديمو جرا نموت مسكين هدو جرا خيسافو ما فيروس كورونا خنا وجي ولقبته نمني وجچتين جرو تنابو ور بيا خيساريسي ور بيا رمضان از ديمو خنا وجي ولقبته ميمال غدو بنجتا أو وريت أليان مالك كأنك أجرا هوسبيتال كسرتي إسفالت رت مالي مالني فايدة أنكبو جاتشورا لبونا ما ديبسو ندنديو
garuu haa ta'u laakiin hawaasni keenya hawaasni irra guddaan Oromoon saba bal'aadha saba hedduudha keessaayis miskiina ammaas nuti Oromoon irra hedduun maaliif ammata dheeraa akka hin dalagannee waan adda addaati za'aa nuti amma biyya tana bulchuu yookaan jiraachuu eegalletti dhukkubni hamaan dhufe jechuudha. Saniifuu gargaarsa kanaa wajji wal qabatee soomana dabrees waan gaarii dalaguu turre ustaada keenya Hamza Aliyyee Rooba isa faadha lagaarree kanarratti masaajidiitti waan hedduu dalagaa turre raashina hiraa turre galatoomuu fafirru ilallah dabtaraas amma laakiin namuu akka Dirreewud bakka gargaarsatti kannaan maastaraa sanfaanis ni jiran waan hedduu warra nama gargaaruu jira isaanillee itti yaadanii hawaasa keenya kana soomana keessallee waan nyaatan hin qabanii dalagaan akka durii miti harka qaqalleeyyiitti heddummaate duraan baajaaj ijoollee ta'ee hedduu baajaaj oftulleen torbaan takka waan dhaabbateef waan nyaatan dhaban annaa rakkisaadha hawaasni keenya gabbehee akka lukkutti masruufa isaa fudhatee dhufa malee waan qabu hin qabu mana keessaa tanaafuu rabbii isin ifaa laaffisu ilmaan biyyaa ilmaan sabaa ijoollee dirreedha keessattuu rabbii isin haa laaffisu waan dandeessaniin hawaasa keessan keessaa gandaa isinillee jibbitanii taarii baan deemtan ni beeytan hawaasa keenya rabbii isin haa laaffisu isinillee rabbi nageessin haa godhu baddeessaa real estate thank you for everything hawaasa Dirreedawaa gargaaru jirra baddeessaa real estate hedduu isin galateeffannaa bakkarraa baaste rabbiin si haa guutu galatoomii hawaasa miskiina afaan seentee jirta baddeessaa real estate rabbi si haa gargaaru manaama gaarii ni agarta ni razaqamta ammallee riskii teetana itti deebisi hawaasa kana. Kum lama alla magan City Boy abdii keenya maqaa daawwattoota fi akkasumas illee maqaa Dirreewudiin hedduu sagalateeffanna. Dirreewud jechuun ni beekama nama ni bashashiisa shaa nama godha keessaafuu nama Itoophiyaa ala biyya Arabaa jiraattu biyya feete yoo jiraate haasawaa tapha ijoollee Dirreedawaa safaataa ijoollee Dirreedawaa isin jajjabeessuu qabna isinillee yoo uumaa isin godhallee hamilee fi salaamtaa ajaa'ibaa kabajaa isin godhuu qabna galatooma. Kanaafuu abdiin wallisaa ta'ee jira akka dhageenyetti sirba keetii yeroo hunda kan laalaa oollu sirba leencoo hojii jaamisan kan koronaa nu jettee sagantaa keenya akka goolabduu gamanumaan hin si'afeera. Ani wallisaa hin taane laakiin namni Oromoo tokko gizee lafaa ka'e yookaan kubbaa taphata yookaan wallisaa ta'a yookaan magaalaa bulchaa waan takka irratti miti nuti Oromoon onnees ni qabna taphaas ni beekna kubbaas ni beekna wallees ni beekna bulchuus ni beekna waan hunda ni beekna ammaa booda waan takkatti hin dhaabbannu korona irratti leencoo fa'aa ijoollee gandaatti kubbaas hojii taphachuu turre jarman laqee maal jedhe asitti hunoo koronaa hojii teenyee haasofne afaan kudha takkaan jechuudha. Korona eessaa dhufte yaa korona za'aa nuti Oromoo biyya qabanne hissi yaa korona za'aa nuti biyya bulchitee dhufte korona eessaa nu dhufte ati barana lola gaafa sahaa dhukkuba gaafa sahaabaa dhufusanii bara gaafa Nabi Yusuffaa amata torba abaari bu'aa wajaansan taraa teenyatti dhukkubni akkanaa dhufuun hedduun gadda wallahi haasida koronaan saniifuu wallee koronaatillee tana booda isin gaabbasna sadarkaa isinti jirtullee nagaa afaan hedduudhaan nuti ilmaan oon afaan hedduun haammata akka Oromootti afaan sabaa sablammii haasa'uu hin jiru Itoophiyaa keessatti saniifuu afaan hedduudhaan koronaa haggee akkatti himadde koronaa afaan Somaalee afaan Adaree Aydibeedishi Rukha Matqeher Yatqishal Jaawar barre afaan hunda saniifuu koronaa isin gaabbasee jirra rabbiin nageenu haa baasuu fatanaa tanaan isin jaa galatooma. Galatoomi. Lubbuu lammiidhaaf baraaruudhaaf jecha namoonni hedduun
gargaarsa gama isaanii godhaati kan argaman jechuudha. Kanumaa wajjin qabatee vaayirasiin kooronaadhaa kan addunyaa girgireessee dhukkubbii mataa ta'aa jiru kun namoota miliyoonaan lakkaa'amu bifa ittiin faaleetu jira. Biyya teenya seenuu wal qabatee ammaasa of eeggannoo cimtuu hawaasni godhaa jiru kanatti lammii baraaruudhaaf deeggarsa olaanaa godhaa kan jiru Baddeessaa Real Estate. Kanaafuu namuutu hoggaa saabuna gilaavii wanti afaanii yeroo dhufu hiriira garuudhaan naamusaan akka fudhatan kabajaadhaan isin gaafachaadha. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan gargaarsaa tan saabunaa harka qalleeyyiidhaaf laatamaa ture kan Baddeessaa Real Estate tana fakkaatti ture. Nuti sagantaa keenya magaalaa keessa deddeemuudhaan sochiileen uummanni qabaataan uummata miskiina humaan qabne harka qalleeyyii gargaaruu irratti qaban maal fakkaata waan jiruuf imala keenya gizee Taayiwaan hin gabbuunu abbaa keenya adeera keenya kan ta'e abbaa aartii Oromoodhaa. Kan mana muuziqaa Awaash artistoota hedduu kan horee guddisee bakkaan ga'e Mahammad Awaash yaadanne laata inni miskiina gargaaruudhaan akka beekamu namu kan nama ol gaafachiisuu miti gamana dhufuudhaan mana Mahammad Awaash seenuudhaaf hulaa irratti argamna inni hoo roga miskiina gargaaruudhaan warra qaleeyyii kana gargaaruudhaan sababa kooronaatiif sababa ramadaanni as deemu jiru kana wajjin maal godhuudhaaf yaada qaban. Wanju seenne kan daawwannu taati isaa saasoysisnee waan nunju kan hubannu taa isin nufaan turaa isiniin jenna. Assalamu alaikum. Namoota hedduu kan simbeeyne kan dhageettitti sibee kan hedduudhaatu jira mee maqaa keessan. Maqaan kiyya Mahammad Abdullahi Ahmad yookiin Mahammad Awaashittiin beekama. Mana muuziqaa Awaashiin qaba. Artii tana babal'isuu turre, artii tana irratti hedduu hojjechuu turre, artii afaan Oromoo tana irratti kanaani beekamna. Kanaaf Mahammad Awaash naan jaaran. Mee karaa kaayyoo sagantaa teenyaatti osoo hin dabarre duratti waan takka takka si hojii haasa'uun dirqama waan ta'eef. Daarekteerri olaanaan Dirreewud dargaggoo Sharmaarkee Adam akka ati inni si biratti leenji'aa ture akka ati kaameeraa akka itti waraaban akka editingii itti baratan Mahammad Awaashiitiitu ifin naqabee na barsiisaa ture waan jiru anilleen taanaan isa dhiisiyu anilleen niin harka gizee hedduu gizee isaan as dhufanii asitti hojjetan nuufillee fakkii gaarii taateetu jirta mee kanaa wajji ol qabatee hawaasa keenyaaf maal jetta? Dhuguma ijoolleen an guddise tana keessa ijoolleen artii irratti leenjisee guddise keessa hammi tokko dhugaan nagalatoonfatanii jiranii haa galatoomu Sharmaarkeen kiyya dhuga Sharmaarkee an dura deemee akkas ta'e jechuun baadullee jeenummaa itti kenneetiin filima hindi ilaale akkas sallaale kana deemi daayirekti godhi bifa kanaan maal ati namaa jala jirta ati nama artiif tolu nama artii tan hoogganuu malu. Sanifu jeenummaadhaan itti seeni ni taata daayirektara ni taata jeetiin jajjabeessee hamileetti kennee jeenoomsee
gama daayirektarummaa achi dhiibaa ture osoo dalagoo muuxannoo argatee har'a sadarkaa guddoo jiru tanatti addunyaa irratti itti waamamu tana keessa ga'ee jechuun mucaan kun waliillee rabbitti haa ida'amuufi akkanaan jechuu danda'a waa'ee gama isaa. Mee namoota tokko lamaa miti kan mana muuziqaa keessatti sirboottan garaagaraa hojjechaa ture. Mee muraasaan yaadachuu dandeessaa namoota ati sirba maxxansite? Wallaahi namoonni niin sirba maxxanfee hagaara keessaa baadiyyaa irraa akka dhufetti akkamitti artistii dheengadda dhufe nu dura dabarsita jedhanii artistoonni hangafoonni kadura jiran cufa hanganatti hinaafanii nam mufatan takkattiin warra haaree dhufe akka Taajuu Shurrubbee akka Raajuu Mahammad Khaka Abdi Shu'amma Khaka Badru Ibrahim Khaka Malka Milki amma seenyu mucaa kan kawarraa rusii kana Faiza Daddafoo Khaka Faiza Daddafoo kana cufa kiliippiin dalaiseetiin sharmaarkee daayireet goosee kanarra muuxannoo harkate sharmaarkeen har'a kanatti addunyaa irratti waamame kuni kanarratti injeenyoomsee akka daayireetti godhee daayireektara ta'ee inni daayireektarummaan gaggeessaa ture jechuudha. Muuxannoo sanirraa harkateen irra mucaan kun sadarkaa amma jiru tana ga'e jechuudha. Uliilee rabbii waliin adeemu rabbitti haa ida'amuufi. Tole guyyaa irraan tana yoo dhageessallee beekaa baddeessaa real estate nama jedhamu obbo Jaafar kan Austraaliyaa jiru namoota 200 oliif nama harka qaleeyyii ta'aniif bifa saabuun itti raabsaa tureetu jira. Isa fixnee amma hoggaa gamana gorra adeeroo keenya laaluudha qabnaa jennee sirra gorre. Kanumaan wajjin wal qabatee ati yoomee dhibdeen koronaa yookaan vaayirasiin koronaadhaa kun nama mana galchee namni akka hin dalaganne miskiinni duraan gabbee carraaqqatullee akka carraaqqata dhabu. Miskiinummaa dur daran haala addaatiin magaalaa keessa babal'isaati kan jiru. Amma soomanaatu as deemu jira. Adeeroon keenya obbo Mahammad yookaan Mahammad Awaash waan kanaa hojii maal yaadee jira? Dhuguma wallaahi dhukkubni vaayirasii kuni akka malee uummata keenya lammii teenya miidhee jira. Lammiin teenya duraanuu miidhamtuudha. Guyyaa tokko nyaattu malee guyyaa lama daan qabnee jira. Kanaatu har'a mana galee rakkoon addaa isa mudatee jechuudha harka qalleeyyii teenya tan. Kanaafuu uummanni keenya harka qalleeyyiin gargaaramuu qaba jennaa baddeessaa real estate akkaan galatoonfanna. Nulleen hanga dandeenyutti tattaaffii goonee kunoo soomanaa fi vaayirasii kanaan uummata rakkatee mana galee harka qalleeyyii teenya tana gargaaruudhaaf waan takka godhaa jirra. Kanallee harkuuf teessan jechuu rabbi jee. Kanaafuu uummanni keenya gargaaramuu qaba rakkataan nuti nyaannee kaan agabuu hogguu bul nuti hoggu sadii nyaannee hoggu takka nyaachuu hin dandeenye ka jiru kana yoo yaadachuu baanne rabbiinis nurra laala. Nullee wal zigaallaa mootummaallee nu zigaalti. Kanaafuu zigaal kana cufa jalaa bahuudhaaf hogguu nuti hoggu sadii nyaanne yoo xiqqaate hoggu takka nyaachuu qaba harka qalleeyyiin keenya kun yoo xiqqaate. Kanaafuu namuu waan danda'uun dirmachuu qabaan jaan waan danda'uun dirmachuu qabaan jaan. Mee keessattuu magaalaan Dirree Dhawaadhaa akka laalluu kana fakkaatti mee kana wajjin wal qabatee homaan nuun jette? Wallaahi rakkoon magaalaa Dirree Dhawaa akkaan nama yaachifti. Magaalaan Dirree Dhawaa ni dagatamte amata 28 hedduu dagatamte hedduu rakkina irra turte. Rakkina kana gubbaan rakkinni biraa ka vaayirasiitii fi adda addaa isa mudatee vaayirasiin kun rakkina addaa mudate jechuu keessattuu. Kan guyyaa takka nyaatulleen kadhaaf akka bahu ta'e jechuudha. Nama hedduu ka dhufee asitti narra boo'ee jira jechuudha ilmaan kiyya gabu jira jaanii har'a ganama kana akkaan juu wallaale jechuudha waan hin qabutti kenneetiin booda dhuftee waan fudhatta jeeni boroo rabbi jeeni amma baallama qabeef jechuudha. Kanaafuu rakkoon Dirree Dhawaa Itoophiyaa keessa adda Itoophiyaa keessa saniifuu uummanni Dirree Dhawaa dhaloonni Dirree Dhawaa haala jirtan Finfinnee jirtan haala jirtan dirmachuu qabdan dhaloota Dirree Dhawaa qofaa miti kan biraatis dhaloonni Itoophiyaadha naasuu Dirree Dhawaaf qabaachuu qabdaniin jaa. Dirree Dhawaan akkaan miidhamtuudha. Kanaafuu haala jirtanis ka keessa jirtanis ka Dirree Dhawaa dhalatanii fi kan dhalataniifu dhaloonni Itoophiyaa guutuun Dirree Dhawaan akkaan na'uu qaban. Dhukkubni kunis akkaan isaan sodaachisa. Xarafarra waan jiruuf jecha Jibuutii wajjin wal quunnamtii qabna. Karaan cufame jaan amma deengadda. Karaa cufame kanaan amma isa qaxxaamurtee Somaalee nama miilaan seenu jirti. Kun cufa rakkinaan nu as deema rakkina kana dura dhaabbachuudhaaf waan qabnuun dirmannee yaadaa fi qabeenya keenyaan dirmannee lammii teenya tana baraaruu qabna jechuudha koo tana jala. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma ammaan tana dhagayaa jirtanitti lammiif gaachanaan dur jaamuu turte yeroon siita dhugaa ammaan tana jechuudhaan
abbaan keenya Mahammad Awaash deeggarsa gama isaanii godhuudhaaf haalduree mijeeffataniiti kan ammaan tan nuti jettanii harkaa jirru laata deeggarsi isaan godhuu deeman maali waan jaamu mee xiqqishoo irra deddeemnee kan isin daawwachiifnu taati isin ammallee nu hordofaa isiniin jenna. Kun zeeta kana magartan kun zeeta kana wajjin waan nyaataa waan akka ruuzaatii fi paastaa ruuzni boru museena amma paastaa museene paastaa jiru kana amma zeeta kana tokko tokko wajjin amma arraaf sagantaa boru nama robbijee sagantaa nama dibbata kan qopheessine itti fufa jechuu danda'a abbatu korbii osoo nafne ruuznis museenu jira ruuzaatii sadii hayaati akkasitti ammaaf kanaan qophoonee jira sagantaa yeroo duraati. Meka amma mootummaanis haa ta'u akkasumas beeksifni garaagaraa kan godhamaa jiru harka dhiqadhaa yoo jiran akkasuma miti garuu maaliin harka dhiqatamee keessaa humni diriira wanni harka dhiqatanii harka qalleeyyiin teenya rakkoorra jirti baddee isaanii isteet waan akkanaatiin isin deeggaru hedduu dirmachuu ajaa'ibaa dirmatee jechuudha kanaafuu saabun amma baddee isaa riilisteetiin dirmatee kana hangafanii warshaaleen saabuna adda addaan jiran isaanis itti beekaman saniifuu gumaachuu qaban saabuna kana bakkayyutti jirkaanotaas bitanii qabaatonni xiqqaa haa ta'u guddaa haa ta'u abbaan dukkaanaallee maan taane dukkaana isaa tura bakkayyuu jirkaana kan ta'e waan itti dhiqatan saabuna wajjin kakkaa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kunis akka yaadaa dabruu qaba hammoo itis beeksisee uummata isaatiis deeggaruu barbaadu uummata isaatiis baraaruu barbaadu saabunaan haa ta'u waan nyaatan kana waan midhaanii kana ta'u daddafitti uummata kana dhaqqabuu qaban yeroon tun wanni kun yeroo fudhataatii miti ilmaan kiyya waan yeroo fudhataatii hatattamatti dhaqqabamuu qabu uummanni kun dhaqqabamuu qabu saniifuu xiqqaa guddaan hanqa qabu namuu dirmatee rakkoo tana jala uummata keenya baraarree rakkoo tanitti dabarfachuu qabna jechuudha waliin kanaan jedhanii waan bareedaadha godhu jettan sagantaa tana egaa guutumatti daawwattoonni keenya guyyaa boruu hoggaanii fi isin kannitan guutuma agarsiifnu taale jechuudha amma haayilaayit ma isin agarsiifnu inshaallah. Kana fakkaatti gaa sagantaan hanga ammaa wal duraa duubaan gama keessan geessaa turre jechuudha. Vaayirasii koronaadhaa akkana ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo lubbuu lammii teenyaa baraaruudhaaf nutirraa maaltu eeggama? Sirraa hoo maaltu eeggama? Isaanirraa hoo maaltu eeggama? Nu hundarraa maaltu eeggama? Gaafii jettuu uummataa keenya gaafachuudhaan dadhabaa gargaaruun su'aaba. Keessaafuu yeroo amma ramadaanni as deemu jiru kanatti nama dadhabaa gargaaruu amala haa godhannu aadaas haa godhannu jechuudhaan yeroon wal gargaaran ammaan tan jechuudhaan sagantaa teenya warreen goolabu dhiyeessaan sagantaa an ilma Alijii Iskandarii qindeessaa fi editarri olaanaan ilma Adam Sharmarkeedhaa fi Soul Studio wajjin bakka takkaa ta'uudhaan sagantaa wal fakkaattuu biraatiin yeroo biraa walitti dachaana hanga sitti nageetti isiniin jenna.